Itoophiyaa keessatti bifa haaraan gatii boba'aa dabalaa jiraachuunis mirkanaa'eeti jira. Ajajaan olaanaa waraana Iraan raayyaa ittisa biyyaa haleellaa diinaa kamiifuu akka qophaa'an ajaja dabarse. Lammiilee USA harki caalaan isaanii waraana Iraan waliin hatattamaan akka xumuramu gaafataniiru. Chaayinaa fi Paakistaan waraanni Iraan akka dhaabbatu qabxii waliigaltee 5 dhiyeessaniiti jiru. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe simbiraan ga'a. Kanan gammaa isinitti himemoo oduu ijoo keenna galgala kanaati. Amma immoo gara oduu keenya gaggabaaboo fi bal'ina qabannetti isin dabarsa. Bifa haaraan gatiin boba'aan dabalee kan jiru yoo ta'u immoo Itoophiyaa keessatti bifa haaraan gatiin boba'aa dabalee akka jiru mirkanaa'eeti jira. Guyyaa har'aa bitootessa 24 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee gatiin gurgurtaa boba'aa irratti daballiin taasifamu buufataalee boba'aa himaniiti jiru. Ministeerri Daldalaa fi walitti hidhamiinsaa naannoo ibsaa baasen gatiin boba'aa addunyaa irratti hundaa'uudhaan kaleessa galgal sa'aatii 12 irraa eegalee gatiin haaraa hojiirra akka oolu beeksaniiti jiru. Akka ibsaa isaanitti gatiin leetira tokko naafxaan adii birrii 163.9, beenziilli birrii 142.41, naafxaan gurraachi salphaan birrii 163.98, naafxaan gurraachi ulfaataan birrii 160.68, boba'aan xiyyaaraa birrii 150.48 ta'eera. Itti dabaluun immoo akka tikfaan gabaasetti magaalaa Finfinnee keessatti buufanni boba'aa gatii haaraa hojiirra oolaa jiraachuus ibseeti jira. Mootummaan guyyaa 22 dura bitootessa keessatti gatii dabalee turuunis ni yaadatama. Ajajaan olaanaa waraana Iraan raayyaan biyyattii haleellaa diinaa kamiifuu akka qophaa'an ajaja dabarse. Ajajaan olaanaa waraana Iraan Jeneraal Amir Hattam raayyaan biyyattii sochii diinaa of eeggannoo olaanaatiin akka hordofanii fi haleellaa kamiifuu ittisuuf immoo tarkaanfii fudhachuuf akka qophaa'an ajaja kennuu isaa gabaafameera. Eegduu warraaqsaa Iraan waliin hariiroo kan qabdu Tasniim gabaasa baaseen akka jedhetti diinni karaa lafootiin duulaa banuuf kan yaalu yoo ta'e immoo namni tokkollee hafuu hin qabu jechuun ajajoota raayyaaf ajaja dabarseera. Ajaja ol'aanaa humna ittisaa guutumatti biyyattii keessatti kan jiran akkasumas immoo humna lafoo qilleensaa fi humnoota galaanaa waliinis immoo dubbachuus eereeti jira. Gocha diinaa dura dhaabbachuuf akka danda'amuuf waraanni Iraan haleellaa raawwachuuf immoo ittisuuf qophii guutuu taasisuu akka qabus akeekachiise. Ajaja waraanaa kun immoo kan akka jedhe pirezidaantii Doonaald Tiraamp torbee lamaan kana sadan yookaan immoo itti aananitti Iraan keessatti haleellaan guddaan akka raawwatamu dubbachuu booda ta'us gabaafameera. Ameerikaan gara odoolawwan irratti loltootaa fi lafoo bobbaastee sodaa jedhuun kan jalqabame bubbulee kan jiru ta'us immoo gabaafameera. Lammiilee USA harki caalaan isaanii waraanni Iraanii waliin hatattamaan akka xumuramu gaafatan. Qorannoon haaraan gaggeeffame akka agarsiisutti lammiileen Ameerikaa harki caalaan biyyattii tarkaanfii waraana Iraan waliin fudhachuu irraa akka duubatti deebitu. Waldhabdee kun immoo hatattamaan akka xumuramu barbaaduun isaanii immoo eerameera. Ameerikaanonni dhibbantaan 66 Ameerikaan tarkaanfii waraanaa Iraan waliin fudhattu kamiyyuu irraa akka baatu barbaaduu isaanii kan bu'u ta'us himameeti jira. Lammiileen dhibbantaan 60 haleellaa waraanaa Iraan irratti raawwatamu akka hin raggaasifnes himaniiru. Deeggartoonni Riippaabilikootaa dhibbantaan 40 ta'an immoo haleellaan kun hatattamaan akka xumuramu akka barbaadan kan ibsan yoo ta'u kunis immoo murteessitoonni siyaasaa biyyattii irratti dhiibbaa guddaa fidaa jechuunis himan. Mirri uummataa kun immoo waraana kanaan dura Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti raawwatame hordofuudhaan Ameerikaanonni furmaata dippiloomaasiif dursa kennuu akka qabanis ni agarsiisa jechuun himaniitu jira. Turkiin Iraaniif deeggarsa waraanaa akka kennitu beeksifteetti jirti. Naatoo keessatti immoo rifatuu olaanaa uumee jiraachuunis immoo gabaafameera. Mootummaan Turkii biyya ollaa ishee Iraan deeggaruuf waraana jidduu akka seentu ifatti beeksifte. Waraanni baha jidduu galeessaa deemaa jiru keessatti garaagaltoon seenaa hin eeggamne uumameera. Pirezidaantii Recep Tayyip Erdogan michoonni kun immoo waraana kana keessatti hidhattoota Kurdootaa yoo fayyadaman waraanni Turkii kallattii waraana kanaa seenee Iraan moggaa akka dhaabbatu dubbataniiru.
Murteen kun immoo hariiroo tarsiimoo Turkii fi Ameerikaa jidduu jiru sadarkaa baay'ee balaa irra kaa'ee jiraachuunis gabaafameera. Turkiin hidhattoota Kurdootaa yoo hidhatanii daangaa kanneen keessatti fincila ni kakaasu jechuun baay'ee yaaddoo qabdi. Ankaraa fi Taareen jaarraa hedduuf immoo dorgomtoota ta'anillee sodaa waliin qabaniif warra Kurdootaan adda ba'an irratti qaban amma yoo xinnaate yeroodhaaf biyyoota lamaan walitti fidee jiraachuus gabaafameera. Miseensi naatoo Turkii immoo fedhii michuu waraana isaanii Ameerikaan faallaa taasiftee haala nageenya naannichaa guutumatti jijjiiruu danda'as jedhaniiru. Waraanni Turkii amma daangaa irratti argamuudhaan waraana isaa haalaan kan dabale yoo ta'u dippiloomaatonni idil addunyaa wal dhabdee kana salphisuuf yaalaa jiru. Kunis immoo gara waraana guutuutti akka hin hammaannes taasisaa jiraachuus himaniitu jiru. Chaayinaa fi Paakistaan waraana Iraan akka dhaabbatu qabxii waliigaltee 5 dhiyeessaniiru. Chaayinaa fi Paakistaan waraana Iraan goolabuuf dhukaasa dhaabuu hatattamaan gochuuf akkasumas immoo hulaa Hormuz banuuf dabalate qabxii waliigaltee 5 irra ga'uus himameera. Karoorri nagaa kun immoo kan qophaa'e Paakistaan yoo ta'u ministeerri hajaa alaa biyyattii waraanni kun akka dhaabbatu tattaaffii taasisan Chaayinaa akka deeggartu gaafachuuf immoo Chaayinaa deemuun booda kan dubbatan ta'us himameera. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa akka ibsetti biyyoonni lamaan nagaa buusuuf immoo tattaaffii haaraa godhaa jiraachuus ibsaniiru. Chaayinaan waraana Iraan ilaalchisee deebii kennaa jirtu qabbanaadha. Kuufama boba'aa olaanaa kan qabdu Chaayinaan biyyoota Eeshiyaa addatti hanqina boba'aa olaanaa ta'eef immoo hin saaxilamtu. Haa ta'u malee maraamartoo waraanaa kana itti fufee taanaan warshaaleen Chaayinaa gabaa addunyaaf oomisha dhiyeessuun dhiibbaa keessa seenuus yaaddoo ta'us himameera. Inumaayyuu waraanni Iraan fedhii nagaa fi tasgabbii gaaddiddeessaa jiraachuus himameera. Chaayinaan guddinni akka itti fuftuuf immoo oomishi ishee biyyoota alaaf immoo dhiyeessuuf sochii daldala addunyaa tasgabbeessuu ta'us immoo himameeti jira. Waraanni Iraan jalqabee amma baatii tokko darbee yeroo jirutti immoo gatiin boba'aa dabalee kan jiru yoo ta'u immoo mootummaan Chaayinaa waliigaltee dhukaasaa dhaaburraa akka gahu tattaaffii gochaa jiraachuus himameera. Chaayinaan kanaan dura baha jiddu galeessaa keessatti shoora nagaa buusu taphataa turte. Kun immoo bara 2023 Saa'udii fi Iraan waliigaltee akka gahan kan goote yoo ta'u immoo biyyoota lamaan hariiroo dippiloomaasiitti ce'uus danda'aniiti jiru. Waggaa tokko booda ammoo hooggantoonni dameelee Filisxeen 14 keessatti walitti qabaman walitti qabuudhaan mootummaa tokkummaa biyyoolessaa akka hundeessuu gooteeti jirti. Karoora nagaa Iraan ilaalchisee hamma yoona mallattoon fudhatama argachuu hin mul'anne jechuunis gabaasaniiti jiru. Haa ta'u malee fedhiin kun akka itti fufu pirezidaantiin Xi Jinping hooggantoota addunyaa biroo biraa qabate walaba mariisisaa walaba ta'an dhiyeessuu akka danda'anis eeraniiti jiru. Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el burkuteessuuf akka gaggeessiftu akeekkachiifte. Dubbii himan waraana Iraan Ameerikaa fi Israa'el haleellaa raawwachaa kan turan bakka xiqqoorratti xiyyeeffachuu akka ta'e ibsuudhaan Iraan haleellaa isaanii daran godhuu balaaf immoo barbadeessuu akka gaggeessiftu akeekkachiiftetti jirti. Ibsa maddi oduu eegdota warraaqsaa Iraan waliin hidhata qabu tasmiin irratti baheen akka Ameerikaa fi Israa'el humna waraanaa Iraaniif immoo meeshaa isaanii qabdu ilaalchise odeeffannoo qaban guutuu akka hin taane eerteeti jirti. Dubbii himaan kun itti dabaluudhaan oomishni waraanaa Iraan bakka tasaa isaan hin beekne akka jirus himaniiti jiru. Haasaa pirezidaantiin Tiraampii kuufama meeshaa Iraan harka caalaa akka barbadeessan jedhee kuufama taasisee dubbii sobaa akka ta'es himeeti jira. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa bananiif immoo gatii baasuu qabu jechuunis immoo Iraan akeekkachiifteeti jirti. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha GMN subscribe, like, share gochuudhaan immoo nu jajjabeessaa galgala gaarii qabaadha.